Ustaniituma dhiira kan nyaachistanii jireenya keessan guutuu harka keessan duwwaa ta'e hin maraattan jechuudha. Zeemana dalagaa daliidanis yaada ganamaa galgala fooqirra ol fiidee gabbuutee yallaa ta'aalii jecha biyyatti nama si fuudhaa hin beekne nama si waliin na waliin jiraataa hin beekneef taa'ee achi lubbuu tiyya maal tiyya siin jedha maal akka inni godhu hin beektu jechuudha. Dhiira maallaqa fidi siin jettu waliin bultii hin ijaarratin. Dhiirti maallaqa fidi siin jennaan maal siif gooti aslan. Okay? Qabii wayitti baanaa kasiin jiru. Anka dalagadhu walitti qabiti. Anka qabdee hootu biyyatti waa hojjanna waliin dalayne hayoo siin hin jahin yoonuma ergi silkii na jalaa cabe laaftooppiin barbaada kofoon barbaada maarreen barbaada jinniin barbaada yoo je inni baankiidhaa miti. Okay? Baankii keetii miti kanuma irratti walitti qabduuf jechuudha. Gizee hedduu kana jechuudha wallahi amma wanti amma gizee hundaan ijoollee biyya arabaatuun garaa na balleessuuf kana jechuudha. Ustaniituma bakka ustaanii karakkateefis ka beeleefis ka dheeboteefis addabeefis ka walitti dabalameefis osuma ergitanii boodammoo maal taatanii nama isin barbaadu dhabdan jechuudha. Nama isin barbaadu dhabdan. Namni gaafa qabdan hundi sitti hajama. Gaafa qabdu hundi sitti hajama. Gaafa bareeddu hundi sitti hajama. Gaafa akka gajjatte immoo maraattu isiimu akkas taate akkas godhesidha ilmi namaa. Ilma namaa gaarii hojjetus badaa hojjetus waan hunda ilma namaa badaa hojjetus gaarii hojjetus waan hunda hojjetus ilmi namaa waasiin jechuun isaa hafan qabu. Hojjettee yoo waasiin jaan irra wayya kuftee namni waasiin ja'u irra jechuudha. Hojjettee yoo si arrabsan hattee akkas goote yoo siin jaan irra si wayya. Waan gaarii baatee yoo si arrabsan irra wayya. Idda lafa qabattee ilmi namaa lafatti silaalee sirra ejjatu irra jechuudha. Kanaafuu waan qabda walii qabadhaa. Yoo ka ispoonsara bitatan taates ispoonsara bitadhaa. Yoo muka hin bitannee biyya galuu barbaadan ta'es biyya galaatii jireenya keessan isa si jaalatu waliin uffadhu malee inni osoo baankiin jiru isatti wanti ergitee inni mana si ijaarsee si eegu hin jiru jechuudha. Bakka sammuu keessan bal'isaa yaadaa gis takka. Dubartiin sammuu bal'aa qabdi. Dubartiin jechuun bakka yaada isin yaadu sheexaan ittiin beekuu jaamaba. Amma addunyaa wanti sheexaan hin beekne hin jiru. Yaada isin yaadu wanta isin karoora bakka isin wanni godhu sheexaaniin hin beeku jedhama. Kana jechuun sammuun nu kan namni itti fayyadamuu dadhabne jechuudha. Sammuu keenya immoo itti fayyadamuu danda'uu qabna. Akkamitti bakka jechuun akkamitti jijjiiramuu qabna. Kasi dhiise dhiisuu, kas jaalate jaalatu, ka deeme jala deemuu qabdu, deeme dhufe jechuudha. Bakka kan jira bash jee walleen tokko kutee yallaa dhufee ta'al qabatte jechuudha. Wanti boochee hirriiba si kutee maal si je'ee sanboota cabuu kan kee gaafa harkee tabraa xabbaseeti ganamaa galgala maallaqa naa kan isin jaati garuu waan si deebiseeti maallaqa si nyaate eega sani lammada cabxa jechuudha. Tokko cabuun akka jirutti lammada cabuun immoo gowwummaadha doofummaadha dhageeffadha. Namni jaalala keessatti gis takka ni caba. Gis takka kufee lafa ni qabata. Eega san booda eega lafa qabate booda immoo irraa barata. Lammada kuftee lammada cabxee if ajjeestee if darbitee kirooraksii maali garaa dhugu sun doofummaadha dhugaa rabbi. Jireenya kan kee kan dabre irraa barachuu danda'u qabda. Gaafa dhiir tokko si cabse gaafa lafa si qabsiise irraa barachuu qabda. Deebitee lammada yoo balleessite garuu atiif harreen garaagarummaan qabdanii jechuudha. Kanan isiniin jaa gorsi dubartoota asumatti haadhu. Galatooma. Mana barumsaa seentan isinitti hin fakkaatin. Dhiifa manaa godhaa yoon isin guddiseellee waanuman isin jaaladhuufi wallaahi ani waan biraatiif himti wallaahi laazim waanuman isin jaaladhuufi ishee. Miidhaa dubartootaa natti tolu dhugaa rabbi. Dubartiin tu wal jibbiti jaanillee wal jibbinullee miidhaa dubartootaa natti hin tolu jechuudha. Hanqan dubartii ta'edha takkatti dubartiin takka yoo dhiirti boochistuun jaaladha. Akkasii galatooma. Maali?